السلام عليكم ورحمة الله تعالى يا رب الأبرار يا رب الأبرار يا رب الأبرار Keessummaa addaa wahii qabannee isin dhiyaanne keessummaa kana isin barbaachisaa isiniif taha isiniif tola jenne yoo rabbi fedhe isiniif illee jirra waan taateef ta'aarufa itti fufaa jedhani qophii keenya ka ta'aarufaa yookaan ammoo isinii wal barsiisuu keessummoota keenya gara garaati yeroo adda addaa qabannee isin dhiyaannu arraan tanillee inshaan Allah qabannee dhufnee jirra duraan dursee isinilleen anilleen keessummaa keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi. Baga nagayaan gara chaanala keenyatti nu dhuftanii kabajaa waamsa keenya nu qeebaltanii hin jenna. Egaa sheeka daawwattoonni keenya har'aan tana inshallah isinirraallee waa fudhatan jennee yaadna. Isinirraallee waa fudhatan jennee yaadna. Mee dura dursee osoo waan biratti hin tarkaanfanne man antum eenyu akka taatan ismii keessanirraa balada keessanirraa yaani amala keessanirraa hojii keessanirraa nuu dhageessiftan jechuu barbaadeeti. Nama Muhammad Sadiq, Sheikh Abdul Jawad, Sheikh Abdul Rahman jedhama. Kanaaf inshallah gama maqaatiin kana fakkaata. Gara maqaatiin kana fakkaata. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya sheekni kun gara tokkoon sheekallee gara tokkoon ustaadallee gara tokkoon yaani bimaana munashidallee mee osoo gara biraan deemne kallattimaan takkattimaan achi qajeeluu wayya waan taateef ergaa kana maqaa keessan nuu kennitanii muhaafazaa keessan yookaan ammoo naannoo kamitti akka dhalattan Oromiyaa keessaa namni egaa afaan Oromoo ta'e Oromoo ta'uu isaa namni sabni beeka waan taateef godina kamitti akka dhalattan keessa nu baatanii achirra ammoo mee gara shi'ii keessanii yookaan nashidaa keessanii tarkaanfannaa waan taateef yeroo bife eessatti dhalattan naannoo kam? Bakki dhaloota kiyyaa godina Baalee Lixaati. Aanaan Gaasara. Allahu akbar. Baalee Lixaati. Baalee lama qoodamte seeta. Baalee lamatti qoodamte. Godinaati. Akkasi. Qooda kana namni zamana kanaa beekanii. Jaalata. Waan Oromoo addaan bahe. Addaan bahe. Yaani akkas taphaa. Guddinoo biyyaati. Biyya guddatee. Biyya guddatee. Akkas taate. Naan too'etuma. Waan dansaadha. Baalee Lixaatti dhalatanii. Egaa ustaad mee nashidaa gasaati ammatti yoo fedhe nashidaa meeqa akka dalagan keessa nu barbaanna ammallee nashidaa keessan takkaa miti lama miti iddoo akka taatanii hin beeka daawwattoota makeenya isin gaafadhe malee keessa ammoo tamtuu isin biratti ahammiidha nashidaa keessan keessa ta'irra ahammii daawwattoota keenyaaf naa dhiyeessita ta'irra ahammii yaani ta'irra isin biratti akkaan itti yeroo dheerallee itti kennitanii dalagan yeroo dheerallee isinirraa fudhatte baasii guddaallee isinirraa fudhatte wal qabsiistanii san keessa naafatan jechuu barbaadeeti. Mata irra deemnaaf waan taateef sa'aatii isaa machuudha. Akka dheebotanii laga maddisan jettee haa ta'u malee akka silaa ta'anii abbaan ilmaan ofii maraan jaalata. Silaan maraan jaalata ture. Baay'ee maraan jaalata. Haa ta'u malee ilmatu jira. Ilma maqaa nama jijjiirutu jira. Abbaa ibalu jedhanii nama ilma argatu. Akkasuma nama ka jalqabaa yoo sirraa isin tuqe keessa illee deemu. Suni maali jettanii takkatti isa yoo irraa isin tuqe bulchiinsi qur'aanaa akka nu dhiyaatu jedhu. Yoo allaalu maashaallah bulchiinsi qur'aanaa akka nu dhiyaatan nashidaa tan yuutuub irratti argee yoo boona kuma kudhanii waytuu daawwatina fakkaata. Anillee yuutuubii keessan nashidaa keessan keessa hangaf naan beeku sanuma. Yaani taan achaas guyyaa keessa fidanii. Akkasii guyyaa keessa dhalatte. Haa ta'u qabeeti ijoolleen manaa haati manaa too'ita fuudhan. Mucaa tokko hangaf yoo namaa kennite tuuwwan dhawaatu dhufti. Tuuwwan guyyaa keessa. Sanuu bardabbee osoo ilaalu achi bubbulche gara ji'a sagalii gara ji'a kudhanii feenaa jiru mayyuu. Namni hifatu kaji mucaa ji'a sagalii dhalatanii yookaan dhiisee fa'aa bira. Sabri dhabee rabbi gomachuu fa'aa mala jechuudha. Yaani ka'uuseen argate. Ka'uuseen. Jettee miira Oromoon ta'ellee obsaan aanan goromsaa jechuudha. Gama biraatiin gara fiiwucharii mustaqbala keessan irratti nashidaa dalaguudhaaf yookaan immoo sagalee uummataan gahuudhaaf karoora qabdan maaltu jira? Kunis laafu guddoon gargaarsa rabbiiti. Eega gargaarsa rabbiiti ammoo ittuma deebinaa waan Oromoo taanee afaan Oromoo kanallee haasofnaa sirbaaf bayanii jetti beeki. Morman dhoofata. Eega kana mul'annee eega kana dubbadheetiin mul'adheetiin jedhee waan jalqabe san warri biraatu waan silaa arrallee irraa gaafatamu urullee irraa gaafatamu achi geggeessaa ani irratti du'a waan jiru kaayoo kiyya. Kanaaf inshaallah ammoo kana fakkaatu
yoo rabbi fedhee ji'oota gabaabaa keessatti qabadhee dhufuudhaaf ta'a. Allahu akbar. Egaa daawwattoota keenya gizee baay'ee namni waan dalagu tokko maal jedhan beekani? Asraaru sa'aadaa icciitii namni waan tokko irratti milkaa'ee waan san fiixan baasu san keessaa tokkoffaa waan san irra turudha jechuun yaalii waan sanii hojii waan sanii waan qabe san tuqeetumarraa deebi'uu yaaleetumarraa deebi'uu osoo hin taane waan san itti achiif kennuudha jedhan. Kana waan jedheefi jecha keessanii walgaleechaa kiyyaam jedha. Yoo rabbi fayyaa nagaa isinii kennee ammallee haala amma qabdan kanaan haga ammatti nashiidaa afur moo 5 gara 6 fi 7. Allahu akbar an kuwa yunga. Haga dhiyeessitan kana yoo rabbi fedhe yoo rabbi isinirraa haa jaalatuuti waan gaariidha gara fuulduraatti lakkama itti fufuu isinirraa barbaanna baay'ee tokko sagalee keessan garagaraa hin dhageenna. Namoonni tokko namoonni akkaan haasofni isaanii nama amansiisuu danda'an kan nama quubsuu danda'u jechuudha. Amma namni yoo haasa'eef illee beeka haasofni irratti fudhatama hin qabu. Nama quubsuu danda'u jira haasawaa kana keessatti. Fakkeenyaaf asan qilxaan beekanii hin beekanii? Hin beekan. Munashida san qilxa sagalee isaa likkii malee bareedullee nama akka tokko haasa'ee yaada nama amansiisuu danda'u munashidni sun. Garuu waan taanaan sa'aatii kanatti illee beekuu hin dandeenye qilleensa kanarra illee jiran yoo rabbi fedhe rabbi nagaan isaan haa deebisitu waan taanaan galee garuu namni sun hin bade. In dhabame guutumatti sagalee isaaniillee hin jirtu hojiin isaanii sana kulliin kadhiisanii kaambooruu himanii waan biraa ta'anii hin beeku. Likkii malee garaa nama nyaatalee yookaan ammoo nama naasisa nama rifachiisa. Namni akkasii sun osoo itti kaffufu taate ifillee waa bu'aa fidee yookaan ammoo jijjiirama mataa isaa irratti iyyuu fidee namallee bu'aa fidaa jechuun nama kajeelamu. Maaliif jennaan ifillee bu'aa akkamii fida jennaan namni kun jedhe ifii kan ka'e kana yoo of sirreessuu ka barbaaddu taate. يعني في كتير من الكاوي وبرباد جري الشيخ من دار يفير ربنا ما تسأني هذا الشيء يسون أما نماجرو ما جدا يعني دعوة بريدة إفو ما كتير أتوان نتبر بعد مالي يعني ملكي دنيا كرا برباد ثاني إفو ما كتير دعوة جاه فدعوة بوج ada دعوة بوج ada دواهي ما وان بيتو كنا شير قدا وان بيتو كنا رابشة ديمتون يعني قلبي تنتهي ستي جد أباسيس استقامة موتنا غرغرة فلتا ديمتا سمو كتير بيكون سيأتي عبد الله gabbataa guddataa deemaa jedha dhugaasaniiti. Beekumsi yoo kennan maal ta'a nama dabalama yoo ammoo dhiisanii waan qaban kana yookaan ammoo dandeettii rabbi namaa kenne kana waa barreessuun beekee dandeettiidha. Waa walitti dhiyeessanii waa walitti wannaa godhuun dandeettiidha. Waan kana irratti tuffatee namichaan yookaan ammoo ilaalcha dhiibbaa alaatiin iyyuu haa taatu namoonni tokko yoo fakkaataa waan sanii hin tahin kaayoo namaa kana duubatti deebisuuf jira. Fakkeenyaaf Usmaan Aadamiin beektan fakkaate. Munashid Usmaan Aadam tokko jira. Gizee baay'ee saayiba kiyya illee namichaan sun maal naa jedhe namnummaan rahima isaa yeroo sagalee isaa Allahu yaa Allah Rabbi yaa Rahmaani nutti araarami nufi dadwaari sagaleen isaa gaafa inni sagalee yoo saniin babaasu namnummaan fira isaa tokko itti dhufee abboonni kun bilaashi dhiis harkaan booda onnati kanatti mallaqatti baaftee nashiidatti minaamin jettuuf hin jirtu si nagayaan dhiisee firra qabeenya kan gahee dalagate si caala jedheeni na gorsee saree jedha namnummaa wayii. Anillee lakki dhugaa keeti in ta'uun barbaadu lakki hin jenneeni dhugaa keeti dhugaatti maqaa dhugaa jedhanii biraa dhiise. Wayita inni akkas jedhee na biraa asiin istuudiyoo qajeela ka biraa baasee hin galee wayita inni galellee natti deebi'ee namichummaan gaafa wanaasu isii dheengadduma akkasiin hin jennee. Maal diga dunia tidak cakap mana ini pun faedah di sana. Gara tak apa, buang apa? Di teo kabinnya kau cint di teo macam mana kau tuan, dah lagat teo mana? Nah, hori tu kau jawab jatuh nama jalan. Gati hori seni be kan, apa tu berwarna macam ni. Namni marti, wang gati be, guna ni gari, wana gati be, gari be eluku, gati wang dar usan gati be kan, wang berah gati be. Nami cang gunillen, edah ini gati kana be kamera, gati apa beri be kawan dah deh, gati wang kana. Kasih rintik kan. Duba gati gurri beeku gati maali beeku gati sirri beeku subhanallah duba waan taate itti deemee guyyee yeroo lammaffaa ta'eefillee hojjechee kana edaa inni yaada isatti gaafa walaa inni nasiyaa kana yookaan dhaamsasaa kana yaada isaa kana ibsuuf sanitti wama inni dhugaan irraa qeebalate waan taate gurbaan nama barate waan keessatti illee lafa hin jirre waan taate nama tokko beeku yoo inni waan badaa tokko ilaalcha naan tokko siin fide yoo barbaachisaa ta'e wanni yeroo karakkire jecha yeroo fixanii hin jirtu yaada isaa sana kanuma fuute akkas bakka ilaalamaa akkuma jettee irraa fuutee lafa geenya ganaa yoo akkasii miti maali jettee yeroo sirraa dhuma
yeroo waliin fixu wanna irumaa fuutee asuma lafa keessatti dhiiftee hojii kan kee kaayoo kan kee yookaan immoo waan qabdi sanitti fuudhu maraxamaa waan taateef akkas godhe yeroo lammaffaa ta'ellee itti fufee akkas godhe deebi'ee gaafatee maajii sabbaree yookaan mucaan ilaalcha kan irumaa fuudhee afaanumaan jedheeni akkas dhugaa bareeda jedheeni akka inni lafa kaayoo akka inni qiimaa irraa kenna argennaan namichaan sun irraa hafee gurbaan sun akkas akka chaalenjii qormaata isaa san duuba naa hime. Qormaan isaa sun waaqiciyya waan nama silaa waa tattaafatu waa dalagu waa yaalii godhu mara irratti argama. Nama isa bicha osoo hin ta'in. Namni tokko fakkeenyaaf dhufee yoo ati nama barataa kataatu barataa cimaa yoo taate kaayoo barumsaa faayidaa dhiinsa barataa ta'ee ka kufu barataa ta'ee ka hojii dhabu barataa ta'ee ka wahirra galuu dadhabe akka tasaa ta'ee kana fakkeenya godhee kana ebaluleen akkas ebaltittiin akkas ebaluu akkas namoota kanneen gara kumaatama si gattarreesse karaan beekumsa kan osoo bartumaara deemte ati nama fayyaa qabu gartalaa murtiin lama mura jabaadha qabdi faasin jedhu kalee oromoon akkas sitti hin jira sitti margeesse jedhee yeroo kana ammaa lama haadha namicha kana barumsuma yookaan ammoo kaayoo ati irra jirtu kana irraa si balleessu yoo yaa wayii laka jedhu si'amiin yoo nasihaa namicha kanaa fudhe yookaan dhaamsa namicha kanaa fudhe hojii oolche guyyaa san irraa eegantee haalaa fi waan diigamees. Kun si dhufee yoo ati nama waa qara'u taate yookaan ammoo nama dandeettii waan tokko irratti qabu taate waan san irraa ebalu qofti waggaa hagas hin qaraane. Maal fiti? Waggaas yoo namni caalaa nama jechuun namaan gorfan namarra laallatee walla jedhu ebalu qofti hagas waggaa hagas ifaa jee har'a maal akka jiru maali? Sila rizqii rabbi nama jisaniif dabarsee tan ta'uu danda'a. Dandeettii rabbi waan hundee gargaara nama taasisan takka jedhe namoota akkas mutashaa'ima jiru booda tafaa'ula baleessan jira nama waa dalagu kamiyyuu nama tafaa'ula baleessa kan nama balleessuu danda'u yaani waswaasul khannaas isi qulaa'uzu maalikinnaas allazi wasitu beesuudina wannaas nama akkasiisan waswaasul khannaas gara hin taanetti nama waswaasusan waan bu'aa hin qabne bu'aa fakkeessee waan gatii hin qabne gatii fakkeessee nama waamuu jira. Osoo duuba kana keessa namni jiru man kaana lahu aqlun nama aqlii qabu ka tooftaa yookaan makirii mala nama biraa namni isaa fakkaatanii waa yaada nama dhiyeessuu irratti keessa tarkaanfachuu danda'u nama akkana keessa tara. Yaa Rabbi yaa Allah. Ya Rabbi ya Allah ya irko rakata atinu birmado sinama birmada ya Rabbi ya Allah nama birmada atinu birmado sinama birmada